السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما هركفوني وردفتوتاتيا حر برمسا جوسترومي قبرديسني دفع جوسترومي نبيكتو فيديو تكو كان آديو تكو فيسبوك الرا يوتيوب الرا بكدداتي بفهروان فيسبوك كيسن الربتيني أكمتي ليفي على طول دبر سودان أكسما جوسترومي غويا تكو كفا دبر سودان دا يو بربادان غويا يرو لما ساديس أكت دبر سودان ديسان إسيني أرغيسيس إن شاء الله كانا يناني وري حماما يوتيوبيك يا فهرواتاتا يو كان ماتينا فينتيني يرو تكاب يوتيوبيك يا سنتني سبسكرايب لايك غوتاني ماتين أفتو هندقتنا سننجلا يوتيوبك يا ولي سنبرسيسوف كنو Okay, warri dura Goostroomii hin beekne yoo jiraatan Goostroomii eessaa buufattu Pileestoorii kana keessaa buufattu Pileestoorii keessa akka jettanii galtu bakka sarchiisanitti maal jettanii barreessitanii Goostroom jettanii barreessitan jechuudha. Goostroom haala kanatti itti barreeffatan jechuudha. Egaa kanatti barreessitanii sarchiitti gootu anamma gadi buufadhee jira waan ta'eef ooppiin jedhee seenaa isin ammoo instaayil gootanii anamma waan gadi buufadheefu keessaaf duuba ba'aa jechaadha. Okay, obboleeyyan kiyya eega gadi buufattanii haala kanattiin isiniif dhufa jechuudha. Goostroomii akkas jettanii keessa galtanii asitti isiniif dhufa jechuudha. Gubbaa kanarratti imeelii yoo qabaattan imeelii keessan galchuu dandeessa. Yoo imeelii hin qabne ammoo isin waan barbaadan sign up bakka jettu tana filattanii itti galchuu dandeessa. Okay, gootanii eegasii imeelii galchii paaspoortii homaa si galchitan asitti illee galchitan jechuudha. Kanaafuu homaa barbaadan galchitan anamma mee haa galchuu imeelii haa galchuu jira fakkeenyaaf biyya koo anamma kanaaf fakkeenyaaf biyya koo jedheera. haala kana jechuudha biyya koo jedheera. Eegasii imeelii isaatti galchitu haala kana jechuudha. Eega haala kana galchitanii gadi buutanii jechuudha. Asittis paaspoortii asittis kama asitti galchitan asitti galchitan asitti illee galchitan. Okay. Asitti homaa barbaadan jettanii galchitanii fakkeenyaaf a 1 2 3 4 asitti illee homaa kana galchitan jechuudha. haala kanatti eega galchitanii gadi buutanii bakka tokko kanatti jechuudha. Sign up ka jettu kana okay gootan. Amma dawwaraa jira isinii banama. Haaluma salphaan banamee jira jechuudha. Haala kana banachuu ni dandeessan. Eega banamee bakka tokkoffaa kanarratti okay gootanii ka tokkoffaa sanarra jechuudha. Amma asitti maal gochuu qabdanii as keessaa baatan amma gongomu. Baatanii liinkii viidiyoo liivii dabarsuu barbaadan san fidattan. Yoo YouTube irraa barbaadan YouTube seenta. Yoo Facebook irraa barbaadan Facebook seentanii jechuudha. Mi'a nama YouTube tokko keessa seenee itti sarchii godhee fakkeenya waan tokko isiniif dabarsaa jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa jedhama. Anam mee ustaas raayyaa fakkeenyaaf amma raayyaa kana daqiiqaa 14 kana liivii dabarsuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf sirratti okay godha. Okay, anuma akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Amma isa kana jechuudha liivii dabarsuu barbaada. Eegasii maal gootanii bakka share jedhu kana gadi buutanii share sana okay goota yeroo takkaaf liinkii san fudhachuudhaaf eegasii copy liinkii ka jedhu kana okay gootanii amma gongumas keessaa baatan jechuudha galaas. Amma keessaa baatanii bakka Goostroomii bira deebitanii Facebook irraallee haaluma kanaan fudhattan liinkii viidiyoo san bira dhaqxanii copy liinkii ka jedhu san okay irra gootanii keessaa baatanii bakka tokko sana deebitanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti deebitu mee Goostroomii bira deebina jechuudha. Akkuma isiniin jedhee dura akka kana isin gaafata ka tokkoffaa filadhaa isiniin jedheera. Lammaffaarratti immoo from link ka jedhu kana filadhaa isiniin jedha. Lammaffaas linkii fidi YouTube yookaan Facebook irraa isiniin jedha achi filadhaa. Yeroo takka akkas qubaan gadi qabdan jechuudha. Eega qubaan gadi qabdanii faastii bakka jettu tana irratti okay gootanii eegasii aad bakka jettu kana okay gootanii ammallee yeroo lama aad gootu amma jala kanatti next isinii dhufa eeggattu jechuudha. Asitti okay kun amma next dhufteerta next jettaniin ammas next jettaniin eegasii amma Facebook keessan aadii isa as fidachuudha account isa as fidachuudhaaf mallattoo pilaasii tana okay gootan aad ka jettu sana. Eega okay gootanii akka kanatti isin gaafata account add more account bakka jettu kana sarratti okay gootanii Facebook keessan account keessan gara kana deebisuudhaaf wal qunnamsiisuuf jechuudha. Facebook irraa okay gootanii eegasii dawwara isinii fidan eeggattu. Amma dhufee jira kunoo continue as update jedhullee Facebook kiyya keessanillee haala kanatti isinii dhufa yeroo takka isarratti okay gootanii eega haala kanattiin gootanii amma kun yoo amma dhaabbatteerti amma duuba deebitan jechuudha. Jala kanattiin amma xiqqoo takka duuba deebitanii eegasii bakkuma aad isiniin jedhu kanatti pilaasii mallattoo ida'u san aad yeroo gootanii maqaan Facebook keessan akka akkaawuntiin keessanii amma Goostroomii kanaan wal qunnameera jechuudha. Haala kanattiin eega gootanii asitti wanti beekuu qabdan bakka kanatti wama barbaada wayii waa jettan malee isinii taruu hin danda'u. Fakkeenyaaf share jechuu dandeessanii
Homa barbaadan haga namatti dhiiruu dandeettan. Asitti ammoo mata duree wanta sanaa jechaadha. Asi barreeffattu mata duree wanta sanii waan jettan isintu beekaa waan gadhiisaa jirtan san jechuudha. Kanaafuu isin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jettanii mata duree wanta sanii isintu beekaa irratti barreeffattanii eegasi maal gochuu qabdanii add go strong jettu kanarra gootu. Egasii amma kun next isin okay haala kanatti isin dhufe jechuudha isin maal gochuu qabda escape bakka mujjetta tana isitan okay itti gootan jechuudha amma inni tara jechuudha leaving keessa na laatuuli taree jira kuno amma bulee isin eega agarsiise amma kuno kallatti man kutee jira kuno abdii culullee irrattiin aanan birattiin kutee jira jechuudha buleen kiyya amma gonguma as keessaa baatanii profiilii keessan jala seendu profiilii kee jala seenee haalaallu taraa jira moo taraan jiru asin profiilii keessan jala seentu Agasi haala kanatti hin gadduftanii ilaaluu dandeessu. Kuno amma asiin taraa jira. Kan amma ittiin dabarsuun kun akkuma argitan kuno liivii biyyoo haarawatti taraa jira jechuudha. Haala kanatti itti fayyadamaatii irraa waraabachuu ni dandeessan jechuudha. Isin gala haala kana jechuudha. Okay, baliinki haala kanatti fayyadamuu dandeessanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.